La shaggaramba bose malo shaggari dikora fannisani. Sila si jala rafa bose malo si jala ijolle rafisani. Dabale agartani bose malo dabale gababa agartani. Zuru jalalli jira bose malo kenyama kunada zafartani. Labi lamna gon, labi lamna gon. Si fudde galu la taballo ballo, si fudde galu la taballo ballo. Na fuddu gali nallikim simmale, na fuddu gali nallikim simmale dagale. Aartii hojjechaati hojii biraa hojjechuun hin danda'amu. Kanarratti fakkeenya amma dhiyoo kana kan nu dhistee boqattee aarsaa ishiin kaffaltee rakkina ishiin keessa dabartee jechuun naa qaqqabaallee hanga jechuutti haaloo daawuu yaadachuun ni danda'amu. Warroota biraas egaa du'anii booda yookaan immoo samoonuma dhukkubsatanii egaa harka kennanii booda amma kan bira ga'amaa jiru. Kunis waan tokkodha. Garuu maaliifan kana kaasee namoonni baay'een mana jireenyaa illee hin qaban. Iddootti boqotan illee hin qaban. Amma haaloo daawoo osoo fudhattee lubbuun ishee nagaan haa boqottu sirriitti yaadata. Jira miti 1970 keessa waggaa 7 ol biyyaafaa baatee gammoojjii Somaaliyaa keessa fa'aa akka rakkachaa turte achiis deebitee jireenya akka ittiin tolle garuu aartii kan addaan hin kun sii gale akkuma tu'etti salphaa miti jireenya aartistii tokko tokko ta'e. Aartistootni yeroo haaloo daawwee turanii fi yeroo Dr. Alii Birraa turan yeroo Usmaayyoo Uffaan turan yeroon turee fi yeroon ammaa gargari. Amma dhaloonni ammaa kun yerootti fayyadamuu dadhabne. Warreen amma an akka artist haaloo daawwee, an akka Ilfinash Qannoo, an akka Dr. Alii Birraa yoo kaafne carraan isaan qaban dhiphaadha. Yerootti fayyadamuudhaafis hojii hojjetanii haalli yeroo sana ulfaataadha. Garuu jarri kun chaalenjii guddaa sana dabarsanii Oromoo har'a nu jirru kana uuman. Dhaloonni ammaa kun garuu artistoonni baay'een aartii keessaa harka qabna. Chaalenjii baay'een fedhan. Chaalenjii isaan qabatanii deeman artistoonni ammaa maanni chaalenjii ofii jiraachuu qofa qabatanii deeman dhugaa dubbanna yoo ta'e jechuudha. Ammallee irra deebi'ee waan dubbachuu barbaadu maanni bara dheeraa artistoonni duraanii hiyyummaa keessa turanii akkas Aggaayii Dandanaa, akka Zarihuun Wadaajoo jarreen kun qabsoo Oromoo keessatti warra ga'ee guddaa taphatanii warra rasaasa qabatee ol impeera Itoophiyaa warra Oromoo hacuucaa ture, Oromoo tumaa ture. Lakkii uummanni Oromoo sabni kun bal'aadha lafa bal'aa qabatee jira. Isinan caalan jenne kabajaa nuu kennaa jedhee kennamuuf jedhanii of wareeganii gammoojjii Sumaalee, gammoojjii Eertiraa keessa, asuma gammoojjii Keeniyaa keessa, Jibuutii asii fi achi jooraa turanidha. Artistoota kanaan artistoota jechuun baay'ee ulfaata. Artistoota osoo hin taane artistootni kun humna loltuu Oromoo jennee waamuu qabna. Akka kootitti humna loltuu Oromooti. Maaliif? Tokko istiraatiijii isaan qabatanii manaa bahaniin. Istiraatiijii isaan qabatanii bahan maalinni istiraatiijii sagaleen aartii sagaleen weellisaa tokko rasaasa caala jedhanii waan amananiif. Sirriidha sirrii. Gaafa sana waan sun immoo waan dhugaa lafa jiru. Oromoo maal jechaa ture? Afaan Oromoo reediyoo dhoosa jechaa ture jedhama. Cabsaa jedhama jechaa ture. TV'n qaamni Oromoo tokko TV cabsa jechaa turan. Mee haa cabsu hin laallaa jedhanii haaloo qabatanii aarsaa kaffalanii yoo duunes yoo TV cabse du'uun isaanii du'uudha kan. Sagalicha egaa TV cabse Alii Birraa du'uun isaan oolu haaloo daawwee du'uun ishiin ooltu Ilfinash Qannoo du'uun hin oolu an akka Zarihuun an akka Aggaayii Dandanaa du'uun isaanii hin oolu. Garuu of wareeganiit nu fidan. Chaalenjii artistoonni nu duraa dabarsan sana dabarsuun dirqama keenya ta'a. Aartiinis akkasuma. Aartiinis kan barbaadu kan. Malee dirqama koonfartii qofa ta'uu hin qabu. Goofareen Oromoo biratti gatii qaba jedhama miti.
artistoonni keenya ammaa garuu gofaree gatii dhoowwaa jirra anumarraa kaasee jechuudha. Tokko haalli nuti aartiitti deemaa jirru haala yeroo wajjiniin wal sii fakkaata. Haala yeroo wajjiniin wanta hojjettu itti yaaddee garuu waan sana hojjetaa hin jirtu. Kanaaf itti yaaddamee uummata kanaaf hojjetamuu qaba. Waan uummata kana ibsu hojjetamuu qaba. Uummata kanaaf immoo dhaabbachuu qabna. Hoo dandeenye immoo aartistoonni keenya akkuma aartistoota kaleessaa parsantii 100 wal dubbisaa ture aartistoonni kaleessaa. Wal dhiibaan turre, wal hojjechiisaa ture. Aartistoonni har'aa wal dhiibaa. Ana malee namni biraa hin ta'u. Wal kabajuun hin jiru. Wal hamachuu baay'isaa. Waan akkanaa kana keessaa bahuun dirqama ta'a aartistoota Oromoo ammaa kana. Ikoonomiidhaan aartistoonni kamiyyuu aartistii 2-3 birrii ofirraa qabaachuu danda'a, maallaqa qabaachuu danda'a, iddoo mana jireenyaa qabaachuu danda'a. Aartistoonni baay'een garuu yeroo ofii mana iddoon taanettis warri balleessaa oolan jiru. Yeroo sanitti haa fayyadamnu. Hoo dandeenye baajaajii shufeerii haa taanu. Yeroo boqonnaa keenyaa hojjennu. Yoo dandeenye taaksii shufeerii haa taanu. Yeroo boqonnaa keenyaa aartiin hojjenna waan ta'eef. Yoo dadhabne haa daldaallu waanuma ta'e waan xiqqaarraa ka'anii waan guddaatti galu. Aartii jechuun miliitariidha jennee irrama. Namni hojii aartii hojjetu uummata keessa oola, uummata wajjin oola. Namni uummata wajjin oolu immoo maal baraa deema? Akkaataa uummanni naannoo isaa sun itti jiraatu baraa deema. Aadeffataa deema. Ani Salaaletti dhaladhee Hararoon naqee Oromoo waan hin ta'eef warri Harar Oromoo waan ta'aniif akkaataa warri Harar itti jiraatan jireenya isaanii barachaa deema. Akkasitti walirraa dhaalaa deemuu qabna waan gaarii. Kanaaf namoota darban kan akka Dr. Arii Bilraa irraa, kan akka Haaloo Dawwee irraa, kan akka Zarihuun Wadaajoo irraa waan bareeda irraa dhaaluu qabna. Waan isaan dabarsan irraa dhaaluu qabna. Keessattuu Zarihuun Wadaajoo ani sirriitti hin beekatti dhiyaadhee beeka. 90moota keessa istiidiyoo nu bira gaafa inni dhufa. Nan argaa ijoollee jabaadhaa jedha. Of ta'uu caalaa uummata ta'aa hojjedhaa hojii hojjettan jedha. Beektaa gaafan jechoota isaanii san dhagahu jechoonni isaanii suni caccabsaa qibee qabu caala. Jechi isaan dubbachaa turan sun har'a gaafa laaltu jechuudha. Kanaaf artistoota keenya argaan ani dhaama waan inni yoo dandeenye gufuu walitti ta'uu haa dhiisnu. Uummata kanattis gufuu ta'uu haa dhiisnu. Uummata kanaaf waan gaarii haa hojjennu. Waloo keenyaaf immoo yaa abboomamnu. Iftoomina walii haa qabaannu. Hoo iftoomina walii qabaannee ofillee hin ceenaa, uummata kanallee hin ceesisnaa, Oromiyaan illee Itoophiyaa ijaarti. Oromiyaan of taatee Itoophiyaa ijaarti. Yoo nu garuu tokko hin taane wanni ijaaramu hin jiru. Sirrii jette tokkummaa artiistootaa kanarratti wanti amma jiruu fi wanti duratti jiru jechuun nuti duratti jiraachuus baannu seenaa amma warroonni ati maqaa dhooftee gameeyyii artistoota gameeyyii ta'an artistoota Oromoo warroonni ati kaaste sun wanti tokkummaan isaan qabanii fi wanti amma laallu garaagarummaadha. Seenaa tokko kaasuun ni danda'ama. 1960moota keessa yookaan naannoo 1969 yeroo duraatiif jedhama artistoonni Oromoo kan kibbaas kan kaabaas kan giddu galeessas bakka ta'ee wal barbaadanii dhufanii yeroo Finfinnee irratti wal arguun dhorkaa ta'etti tokkummaa isaanii kaabaa kibbaa cimsanii galma isa tiyaatira biyyoolessaa sanatti wal arganii Oromummaa mul'isanii dandeettii isaanii mul'isanii egeree Oromootirratti illee qabsoo Oromootirratti illee mari'atanii wanta akkasii gochaa turan si galee tokkummaan hoo jiraate uummata walitti qabda uummata tokkummeessitaa kaayyoos gama siyaasaanis haa ta'u gama diinagdeetiin aartiin gaa ibsituudha. Aartii jechuun dura buutee uummata of duukaa qajeelchu jechuudha. Si galee yeroo sanatti warri sun tokkummaa isaaniitiin kana hojjetanii darban kunis seenaadhaa dagatamuu qabu sana maaliifan seete kanaan itti si dabale. Seenaan seenaa gaarii fiduu qaba malee kanaan dura warri duraanii itti gubatanii har'a immoo sun yoo dagatame sanarraa immoo yoo dalga gorree akkumaatu jette wal faffacaasuun wal hamachuun wal tuffachuun wal dhiibuun nuti maaliif waan akkanaa haasofnarii kun hunduu bakka jirti. Fakkii waan gaarii kaaste
Ilfina shiqannoo hamma ta'e namni waa'ee ilfina hin taphachiisee ture beektaa. Hiriyootan qaba ijoollee gara dhiyaa kanarra. Gaafa dura nan sirba jettee yookaan waltajjii atama jettee kana dhufuuf kaatu jedhan kotteedhaan dhufte jedhama Wallaggaa. Wallaggaa gaatee kotteedhaan dhufte waltajjii kanarratti hirmaattee. Argitee fedhii isaa wal arguuf qaban. Kotteedhaan Finfinnee galtee akka ta'e waanuma ta'etu jira. Gootee as dhuftee immoo gaafa dubbiin asii sitti hammaatu mana namaa illee galtee jedhama. Asii kaatee Keeniyaa makiinaa shunkurtii fe'ee Keeniyaa deemu keessa seentee achiin Keeniyaatti galtee jedhama. Laal waan artistoonni Oromoo dabarsan. Nuti garuu maatii keenya biraa baanee Finfinnee galle. Finfinnee teenyee Finfinneen lafa keenya jennee sodaa tokko malee iddoo irratti hojjennu ofii keenya bitaa mirgatti wal dhiibaa jirra beektaa artistoonni Oromoo. Keessattuu namoonni sadarkaa umriin keenya 20 fi sana akka 40 gadi jirru kuni qaama barate harki caalu qaama barate. Tokko immoo kan si jibbisiisan bara namni qormaata hedduu keessa darbee namni jireenyaanis barate yoo xiqqaate wanni fidala kanarree lakkaa'anii jiru barte warri durii kana caarraa barachuullee fa'aa osoo hin argatillee argite Oromoo fi Oromummaan isaan keessa jiru waan isaan kakaaseef osoo hin baratin warra barate caalaa waan baay'ee hojjetan. Artistoonni amma achirratti maal asitti meessi bira darbate? Artistootni amma walumaa galatti faayidaa namuu anis faayidaa hin jibbu garuu faayidaan uummata kana hin dursu. Namoonni baratan yeroo baay'ee yeroo waan gaarii hojjetan agarra. Artistii keessatti garuu namni barate ana qofa jedha. Bambara kana jechuudha. Yeroo ammaa kana sanammoo akkuma tu jettee balleessuu qabnaa baduu qaba. Artistoonni keenya daandiitti deebi'uu qabu, wal ijaaruu qabu, gandummaa balleessuu qabu of keessaa. Artistoota keessa gandummaa sirriitti jira. Yoo ati Amboo deemte, yoo ilma Amboo Shawaa dhufe, akka keessummaa isa sagantaa argachuu qaba ilmi Amboo. Ani Shawaadha, ilma Shawaati, ilma Salaaleeti. Ilma Salaalee ta'ee Salaalee irratti sagantaan naa kennamuu jedhee muufachuu hin qabu. Maaliif keessummaa qabna kaa. Oromoo obboleenyi lamaan gargar fagaatanii gaafa irratti dhufan gara haadha tokko keessaa ba'an. Garuu obboleessi koo dhufe jedhee keessummeessa bara. Akkas ta'uu qabna. Akka obbolaa lamaanii wal keessummeessuu qabna nuti. Anoo Amboo deeme sagantaa anaa miti hiriyaan tokko Amboo deeme sagantaa argachuun dirqama. Keessummaadha. Ana Salaalee irratti na beeku. Salaalee eega na beekee maal ta'a namicha mucaa weellisaa artistii Amboo irraa dhufe sana Salaalee irratti yoo affeerre. Kana haa aadeffannu jedhaan waan biraa miti. Kana haa aadeffannu. Akka Oromootti immoo eessumattuu wal ijaarree hojii aartii yaa hojjennu. Aartiin ikkoo laal aartiin rasaasa. Aartiin afaani. Aartiin biyya. Aartiin maalummaadha. Aartiin aadaadha. Oromiyaa keessa aartiiwwan godina kanaa gaafa walitti dhufe eenyu ibsa? Oromoo ibsa. Waan Oromoo ibsu kun immoo Salaalee Wallaggaa Harar jennee adda foonee ani ilma achiiti ani intala achiiti jennee adda foonee deemuu caalaa wanti kuni aadaan kuni afaan kuni kan Oromooti jennee walitti finnee ijaarree uummanni addunyaa kan kalee beeku caalaa akka nu beeku gochuun dirqama ta'a. Yoo akka amma adda bittinnoofnee deemnu kanatti deemna ta'e ofuun fayyadnu jechuudha. Kanaaf artistoonni keenya akka tokko ta'an akka oomisha isaanii waliin oomishan akka daandii yoo deeman waliin deeman dhaamsa gootan dhaama. Hayyee dhaamsa gaariidha. Gara sagantaa keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Kan biraa immoo akkana akkasitu kanan barbaadu waldaalee garaagaraa keessatti akka hirmaachaa jirtu nan beeka. Hundasaa akkana akkasitu miti kan barbaade isaan keessaa fakkeenya amma bara kana goobeen sirriitti irratti sirbamee ture. Goobee jechuun aadaa dagatameedha. Goobee fi shinooyyeen kun
qophii irreechatiin dura barana baay'ee ho'ee irreecha amma ga'utti wanta taphatamaa turedha. Sana keessatti immoo wal ijaarri wayii jira. Wal ijaarriin gama wayii jiru jira. Gama wayiis immoo kan jiru jira. Waa'ee kanaan attaasa'ame maaliif kana ta'ee ka'umsi isaa maal ture? Waldaa egaa waldaa kana waldaa wantoota ijaarsa waan jedhamu kanarratti barataa ta'ee eegalee tananii Tsara Irsii jedhamaa achumaa kaane ijaarsa kana. Ijaaramuun faayidaa qaba. Wanti hin ijaaramne yeroo hunda bittinnaadha. Achumaa ka'ee mana militarii keessatti illee ijaarsa qabnaa. Ijaarsa waan biraa osoo hin taane ijaarsa nu ijaaru. Ijaarsa nu tokkoomsu. Ijaarsa waloo keenya ibsu jechuudha. Sana hundumaa keessa dabarree gaafa dhufnu mana militarii keessa teenyee Finfinnee irratti waldaa tokko ijaarree turre. Doktoroonni illee keessa jiru. Piroofeesaroonni illee keessa jiru. Hawwii guddinaa waan jedhamu waldaa hawwii guddinaa. Barataan ture yeroo san barataa waggaa sadaffaan ture gaafa eebba sanillee achirratti hirmaadheera. Gaafa waldaan sun sagantaa qopheessee sirriidha. Waldaa sana ijaarsi waldaa sanaa qeerroo dhale waldaan sun yoo xiqqaate miseensa 300 wayii qaba ture. Keessattuu warri hospitaala Minilik keessa hojjetan kan akka Taaddasaa Moosisaa adda durummaadhaan kan akka Biraanuu Wandimmoo wannoo tokko malee jechuudha. Eeyyama tokko malee qeerroo walitti fiduudhaan dargaggeeyyii walitti fiduudhaan qaamota baratan walitti fiduudhaan. Dallaa keessa illee dhuftanii jirtu. Dallaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessa. Dallaa kana orgaanaayizii gochuuf. Tiyaatira wayitu nuti isiniif hojjetee yaadattoo. Yaadadha. Ga'oo jettanii tooyi akka mattaawaqaa barataa nuu kennitanii nu galchaa turtan. Waan suni Oromoo har'a hamma ta'e isteeppii tokko deeme kana dhale fide. Yeroo sanatti waldaa ijaaruu jechuun wayyaan irratti Oromoon mootummaa ijaare jedhanii fudhatu. Waldaa sana inni ijaarree Jaalmeedaa Urufa Boombii bakkeen itti waltajjii ta'aa turre. Kan galgala teenyaa bakka hin qabnu biiroo hin qabnu. Waldaa sana yeroo ijaarru akka yookaan immoo mana barumsaa fa'aa barsiisna jennee galgala ijoollee mana barumsaa akka waan mana barumsaa barsiifnutti mana barumsaa eeyyamsiisnee achi keessa torban tokko gaafa ijoollee barsiifnu sana booda nu dhowwa mana barumsaa sana booda eessatti baane isa caffee araaraa jedhamu Jaalmeedaa achi keessa san keessatti 10-20 taanee taa'uu eegallee waan sun hin dhufee dargaggoo kana hin ijaarree oduma kana gochaa jirru nama 60 nu jalaa hidhan. Yeroo sanatti isaan keessaa nama hidhamee Biraanuu Wandimmoo Taaddasaa Moosisaa teessoo mucaa jedhamu. Jarri lamaan doktoroota miti? Doktoroota. Qaddoo manni maali ispeeshaalistoota Minilikitti baay'ee cimoodha. Namoonni 60 kun gaafa hidhaman nuti immoo militariidha waan taaneef isaan caalaa nutti jabaata. Dhagnee gaafachuudhaafuu chaalenjiin jiru dhiphaadha. Amma Jaaldinquu Dayyaas jara kana akkuma ta'ee mirga waabii tokkoon tokko isaaniitiif eegsisee fi akka ba'an ta'e. Waldaan kun dargaggoo har'a Finfinnee keessatti utubaa ta'anii jiran godinaalee addaa kanarratti hojii hojjetaa jiran baay'ee yeroo sana warra ijaaramanidha jechuudha. Kanaaf waldaan akka barbaachisu durumaayyuu itti amanama. Sanas hojjechaan ture. Gara goobeetti gaafa dhufnu immoo waldaa akkuma Salaale Tuulama kana jala jirti. Akkuma Salaaleetti waldaa wayii yoo ijaarree boru akka Tuulamaatti ijaarraa akka Oromiyaatti ka'umsa taana jennee waldaan kun akka ijaaramuuf barreessan Darajjee Bahaaruutii fi Daani'el Getaachoo doktoriidha innis akkasuma injinar
Taayyee Addunyaa jarreen kun sadeen waldaan tola ooltummaa salaalee kun akka ijaaramu godhanii achi keessattis ga'ee guddaa taphadheeraan. Egaa yeroo barreen gaddaa bara 2014 waldaan suni dargaggoon akka ijaaramu ergama nutti kennanii muuxannoo waan hin qabuuf dargaggoo kana bakkuma jiranii akkuma goonee bilbilaanis maanis walitti waamnee dargaggoon suni waldaa tola ooltummaa salaalee jalatti ta'ee akka goobee Finfinnee irratti agarsiisu murteesse. Goobeen sanaan dura dagatamee ture. Dagatamee ture. Salaalee irratti iyyuu badee ture. Waan sana fuunee Finfinnee kana keessa torban tokkoof hojjetame. Torban tokkoof gaafa hojjetamu. Yeroo duraatiif garuu tokko ture giruupiin kun lamataan qoodame. Hoogantootatu amma wal dhabinsa hoogansaati. Waan artistootaa jedhamee jalqabanii gara ta'een immoo waldaati waldaa jalatti. Ka'umsi garuu waldaa sana. Ka'umsi waldaa sani. Waldaa sana kan ijaare Darajjeedhaaf Daani'eel. Waldaa kana Darajjeen maaliif dhiisee akka ba'ee Darajjeef Daani'eel qofa beeka. Hannu ijaare isaanii ergama kanatti kenne waldaan kun akka ijaaramuuf akkan artistoonni kun waldaa jalatti ijaaramu ergama kanatti kenne Darajjee Bahaaruti barreessaa kitaaba Finfinnee fi Oromoo jedhu mucaa barreessee jechuudha. Ammas ijoollee kana fudhatee kan bahe Darajjeedhaa fi Daani'eeltu beekaa jechuudha iccitiisaa. Hooganaa waldaa sanii fi Darajjeen itti aanaa waldichaa ture. Ijoollee kana as waldaa keessaa bahee artistoota gurguddaa kana bakka lamatti hiran jechuudha. Maaliif akka isaan bakka lamatti hiran isaantu beeka amma isaan waan hin beeku hin jiru kana isaan maaf dhiisna. Garuu naannee lamatti qoodame. Waldaa kana keessa artistoonni iddoo lamatti qoodamee gareen artistoota durii ofiin jedhu kuni Darajjee wajjiniin ba'anii nuti immoo garee muraasni waldaa kana jalatti hafnee suni akkuma jirutti ta'ee hojiin waldaan tola ooltummaa salaalee hojjete maal dhalee artistoota durii illee ijaaramanii goobee akka isaan agarsiisan dubartoonni Wallaggaa Amboo Hararii dhufanii Shinooyyee akka agarsiisan dargaggoon Oromoo kallattii shananiinu Finfinnee galanii Oromoo maal akka fakkaatu aadaan Oromoo maal akka fakkaatu afaan Oromoo maal akka fakkaatu uffanni aadaa Oromoo maal akka fakkaatu kallattii shaniin gaafa Finfinneetti galamu warri sirna ofii leellisu hundi mana ofiitti hafe jechuudha. Kanaaf ijaarsa waldaa tola ooltummaa salaalee bakka lamatti haayiramu malee warri calqaba waldaa tana ijaaran saniin galatooma hin jedhani. Goobee sirbiteer taatis. Achi keessatti garee garasii qabattee garee waldaa sanii qabattee goobee taphatteerta sirriitti baay'ee kan ta'e egaa wal qoqqooduun ammas mul'achaa jira garuu kan ta'e garuu wanti irraanfatame tokko sirriitti miidhagee nus gabaasnee turre isa artistootaa sanii kan gama keessaniitiinis immoo miidiyaaleen biroo gabaasanii turan nuti carraa sana hin arganneeyyuu garuu baay'ee bareeda tureeyyuu egaa Oromoon lamattis sadittis qoodamu garuu gaafa wal argu akka miidhagu goobee kanarraa hubanneerra shimala isaanii qabatanii warri kanan jaalanne immoo warri aaran baay'eetu jiru. Oromoo akkasitti Finfinnee keessatti argu amma gaafa irreechaa qofa ta'uu hin qabu Oromoon Finfinneetti kan bakka ta'e dhufee akka wal ga'u goobeen kun proud in godheen baay'ee natti tola. Sanas ta'ee kanas baay'ee waan bareedaa ture. Qeerrooni osoo ani artistii duriiti ani artistii har'aati osoo hin jenne hangaree san keessatti hirmaate garee san keessatti hangaree keenya keessatti hirmaate garee keenya keessatti hirmaate waan Oromoo fakkaatu sana agarsiiseera. Perfectly. Kun immoo odoo silaa hangargaar bakka lamatti qoodame sun bakka tokkotti ta'e immoo kanaa ol bareedayyu kanaa ol deemuu dandeenyas. Kanaaf yoo danda'amaa ta'e akka walitti deebi'amu hin yaallama. Akka walitti deebi'us immoo abdii guddaan qaba. Waldaan biraan jiru
artistoonni yeroo mufii qabaatanii too gargar ba'an kan yuunifaayid gochuuf taphatu gahee kan taphatu kan walitti fidu. Walitti fiduuf yaala. Waldaa odoo waldaa biraa osoo hin taane hayyoonni keenya gidduu galanii asoosisanii turanii. Isinis achitti hojjedhaa nus asitti hojjenna booda mari'annaa waan jedhu saniin gargar baame wal muffiidhaan odoo hin taane jechuudha. Bara egeree waliin dhuftu rakkoo. Bara egeree hanga bakka lamatti qoodame kuni tokko ta'ee hayyoonni keenya dareenis daaninis warri waldaa sana hoogan warri kana hoogan kunis walitti dhufanii mari'atanii egeree tokko ta'anii hayyoota buleeyyii qabna namoota ciccimoo kan akka Bosiyyoo faan achi keessa jiru kan akka Dajanee Kaasee achi keessa jiru abbaan qabeenyaa inni Odaa jedhamu keessatti argamaa hayyoota baay'eetu achi keessa ture hayyoonni kuni waan kana akka isaan namoota hoogantoota keenya lamaan yookaan sadan turan sana walitti nuu fidanii dubbisanii daandii tokko qabannee deemnu abdii guddaan qaban jedha. Mulgeetaa qophii baay'ee bareedaa taasisaa jirra. Gara xumuraatti deemuu jirra. Duratti sirboota kee keessaa lama nuu kaasteerta. Ammas immoo akkasumatti gargar ba'uurraa dhaamsa dhumarratti qabduun dura mee sirba eega mana miliitariitii baatee hojjette keessaa kan dhiyoos ta'a akkuma baateen kan hojjette jiraachuu mala kan yaadattu jiraate immoo xiqqoo ishii. Sirboota erga mana miliitariitii baay'ee sirban baay'ee caaladhu weellisaa Caalaa Daggafaa Yeedaloosaa kan hojjete ammas immoo yeroo dhiyootti sirbiin gadhiisus jira sirbi suni sirba Caalaan jijjiirama amma dhufe kanarratti ilmaan abbaa gadaa jedha ilmaan abbaa gadaa wal wal'aanna badaa jibbi gamtaa diigaa baddee baddu malee bakkeen ijaan baddu sirba jedhu hojjedheen ture. Sana caalatti sirba yeroo dhihoo keessatti amma yoo xiqqaate ji'a tokkos haa ta'u turuu danda'a. Sirba yeroo dhihootti gadhiisu sirba bareedaa xumuraan jira. Uummata keenyan qeerroof qarree keenyan akka sheeris godhan akka sirriittis ilaalan bakka dadhabina qabnutti immoo koomentiidhaan akka nuuf himan abdii guddaan qaba. Sirbichis hamma ta'e irraa xiqqoon jedha. Burqaa salaal jaala shaamadoo kaatoo walitti burkeete. Abjuu falaa fidde jaala shaamadoo kaatoo wajjin nu bulcheete. Sololi aannaale jaala shaamadoo kaatoo qartamme jaalaatti. Kartamna haa goodu jaala shaamadoo kaatoo mormatee jaalaatti. Nara miti reegaa salaalee waggaatti dhufu. Waan ta'e keessa nagalchitee maa daftee baatare. Salaaleen kun nama qabata baay'ee. Baay'ee namatti tola. Ergasiis gaa turtii dheeran booda ammas waanuma keessa jirtu keessa taatee biizinasii mataa keetirras taatee iddoo taates taatee artiirraa xiqqoo amma tokko turtus deebi'ee dhufaan jiraa jetta. Kabajamtoota daawwattoota keenya wanti kanaan dura baay'inaan irratti haasaa turre jireenya isaa kan duraatii fi hojii isaa kan duraatti ture ammas gaa ani artiirraan fagaannee artiirraas fagaadhee deemuun barbaadu wanta kanaan dura caala baay'ee hojjechuun barbaada waan baay'eedhaan na eegaa jechaa jira Mulgeetaanii. Egaa Mulee deebitee dhufa jettee jirta nus si eegna eegammoo sirba kanaan boodas deebinee wal agarra rabbi haa jedhuuti sirbi kee eega ba'ee boodammoo intarviyuu akka waliin qabaannu asumaan atis waadaa galtaa anis immoo akkan asitti si affeeru daawwattoota keenyaaf waadaa galuun barbaada. Qophiin keenya cufamuun dura Mulgeetaan wanti na hafa jettee yoo jiraate dhaamsi yoo jiraate Oromoo hojii wal qabatee hojii artii hojii wal qabatee haala yeroo kanaa jiru hojii wal qabatee dhaamsi daawwattoota keenya biraan gahuu barbaaddu yoo jiraate. Egaa duraan dursee gara artiitti nan gala jedhee kaayyeffadhee gaafan
aartitti galuuf barataa ta'ee akkan ani aartitti galu kan na cinaa taate haadha koo guddaan galateeffadhaa umrii naaf haa dheerattu naaf haa jiraattu jechaati. Ergaan ani qabu artistoonni Oromoo tokko ta'ee waliin ta'ee hojii gaarii akka hojjetu uummata kanaaf akka jiraatu nan dhaama. Inni lammataa haalonni biyya kanarra jiru keessattuu haalonni yeroo ammaa kana Oromiyaa irra jiru haala baay'ee suukaneessaa haala nama gaddisiisu argaa jirra. Qaamni mootummaas haa ta'u qaamni ani Oromoodha jedhee bosona jirus haa ta'u uummata Oromoorra dararaan gahaa jiru akka dhaabbatu dhaamsa koon dhaamaa. Qaamni lamaan qaamni mootummaanis qaama Oromooti. Qaamni hooggantoonni bulchiinsa ammaatirra jiran Oromoota. Qaamni bosona jirullee qaama Oromooti. Qaamni kun yoo danda'e walii galee akka waliin ceenu akka waliin ce'u akka uummanni Oromoo dararaa tokko hin agarre akka uummanni Oromoo beela hin agarre akka gootan dhaamsa koon dhaamaa. Hayyoonni Oromoo abbootiin qabeenya Oromoo harkatti galfatanii wantoota amma Oromoof Oromiyaa irratti ta'aa jiru kana akka dhaabbatu wantoota ta'aa jiru kana furmaata akka itti laatan. Oromiyaan lafa bal'oodha. Oromiyaan uummata bal'aa qabdi. Oromiyaan afaan aadaa faajii mataa ishii qabdi. Wantoonni ani amma maqaa isaanii waame kuni isaanitti dhagahamee akka nu jalaa hin banne akka nu jalaa hin harcaane sirni kalee nutti deebi'ee akka waan kana nu jalaa hin balleessine tokkummaan Oromoo murteessaa waan ta'eef Oromoon beektonnii fi hayyoonnii fi aanga'oonni Oromoo tokko ta'anii Oromiyaaf furmaata akka kennan dhaamsa koon dhaaba. Mulee istiidiyoo keenyatti argamtee yaamicha keenya kabajjee asitti wanta hanga ammaa waliin taphanne kana daawwattoota keenya bira akka gahu eeyyamamaa taatee waan kana hundarratti akka haasofnu waan nu taasisteef maqaa miidiyaa keenyaa fi maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa si galateeffannaa. Akkuma dura kaase deebinee kan wal agarru ta'a. Atis nagaan kootu artiittis itti jabaadhu. Nutis immoo gara miidiyaatiin artii irratti hojjechuu ittuma fufna. Qophiin keenya kan daawwattan fakkaata. Galatoomaa isiniin jenna waan nu hordoftanii fi Muleen akkanumatti deemtamoo waan ta'e keessa nu buustee deemtare waan dabalatan. Nan buusaraa kan qabu. Kecha buusikinoo kan keeti. Sila shagaramba bose malo shagari dikora fanisani. Sila si jala rafa bose malo si jala ijolle rafisani. Dabale agartani bose malo dabale gababa agartani. Duru jalalli jira bose malo kenya makunada safartani. Labi lamna gon si fudde galu la taballo ballo si fudde galu la taballo ballo na fuddu gali nallikim simmale na fuddu gali nallikim simmale